Dhuguma maaltu hin jedhee si jechuun kana naan jedhu bareeduma kana miidhagina kana guyyaa guyyaadhaan torbanii hoggaadhaanii kan daddabalee si kennaa jiru eenyuun hin jedhe waan kana dhugaa nama torban tokko naas hin harka biraa ji'a tokkotti naas hin harka biraa waggaatti naas hin harka biraa maaliin eessumaa dhufe jedhe dhugaa natti himee dhimma cimaadhaafan si barbaada naan jettu dhuguma waan dhimma cimaadhaaf na barbaadden se'e malee marreen kunis meeyoo ta'es kuni dhimma cimaadha garuu dhimma cimaa guddaa tokko qaba sila maal seeteen dhimma guddaa tokko fidee dhufe isa dhuguma dhimmi kunis sila kana anas sis now fayyaduudha dhimma guddaadhaan sin jedha dhimmi kun immoo ilaa ji'a tokko keessatti yookaan immoo guyyaa tokko keessatti yoo milkaa'e anis akka kee kanatti laa konkolaataa kana shirr gochuun koon ooluu qarshii gaariitti argaman sin jedha dhugaa kunoo maal sin soobamoo ilaa dhimmi kun dhimma guddaadha ilaa iccitiin kun ni judduttaafu namni biraan dhaga'een namni biraa dhaga'uun qabu amma maal goota seeti reforma sadan tokko qopheessi reforma sadi kana sirriittan beeka waan ta'eef karaa kanaan immoo sittana mana ilaamaa seete beektaa calbaasii guddaa tokkotti bahe reformaa sabsaabanii meeshaa bittaa guddaa tokkotti jira waan ta'eef meeshaa kana immoo sirraa bituudhaaf waan kanaan xumursiisaan jira dhugaa dubbachuudhaaf ta'e kanaafuu la isaan ka qofaa miti anaaf qofaa miti ati sin fayyadamtaa anis fayyadamaan ta'a ila amme oo miti miilaan deemuun amme oo maanka konkolaataa akkanaa kana qabadhee sharra jechuun barbaada waan ta'eef anis si galee miti dubbin kanaafuu la gama keetii waan jiru hunda qopheessi ani immoo koree calbaasii keessa jira waan ta'eef anumatu murteessa ilaa immoo wanti kun anaaf sumattaaf iccitii guddaa wanti kun ba'ee jennaan anis galee atis galte. Dhugaa kanaan duras waan baay'ee ol fayyannee waan baay'ee waliin hojjennee jirra miti. Kana nan beeka kanaafi si wajjin hojjechuu kanan barbaade kanaafi malee wanti biroo maaltu jira bilbilumaan dhumti wanti hundumtu yoo ta'u baates immoo nan dhufu. Jadi ilaa immoo waan kanas itti yaadi rakkoo qabu itti yaadi nagaatti. Leencaasaa maal inni garuu kan biroo kana keessatti hojjetamaa jiru? Maal hojjetaa jirtu garuu? Maal jechuudha? Maal hojjetaa jirtu garuu? Meeshaa sadarkaa qulqullina isaanii eegganne ammas dabaltanii ammas bittanii hojjetaa nuti dhiisiisaa jirtu miti? Maal gochaa jirtu garuu sin? Ilaa hin ta'u obboleessa kun waan kana ani qubaatti nuti ilaa koreen hundumtiyyuu taa'ee gadi fageenyaan ilaalee meeshaan kun akka bitamu murteessee jira. Ani qubaatti waan hojjedhe waan tokko iyyuu hin qabu. Isa qofaa miti immoo dakaa kaasee amma gubbaatti hoggattuun illee waan kana hin beektisiin jechuu kooti. Kanaafuu akkanumaan dhamaa jirti. Akkanumaan dhamaa hin jiru. Ammas irra deebi'uu qabna. Dogoggora lammata hojjechuu hin qabnu. Kanammoo ta'uu hin qabu. Ammas namoonni namtis waan hin taane akka nu dhiyeessan barbaadu. Kun hin ta'u. Abadan hin ta'u. Muwaadha koo erga waraabessi darbee sareen hin duuttii jedhan. Yaa dhaabaa koo akkanumaan dhamaa jirtaati. Wanti hundumtuyyuu xumurame. Ciao. Addee Kadij. Wanti biroo keenya kanatti hojjetamaa jiru natti hin bareedne. Maayini maaltu raawwatame? Rakkoon jira moo? Rakkootu jira hee. Maayini maal ta'e rakkoo maaltu jira? Namoota kanaan dura meeshaa sadarkaa isaa hin eegganne dhiyeessan ammas irra deebi'anii isaanumti akka dhiyeessan taasifamaa jira. Kun immoo sirrii natti hin fakkaatu. Meeshaa kanaan dura sadarkaa isaa hin eeggamne meeshaa sirrii hin taane jedhame isaantu dhiyeesse moo? Eeyyee isaantu dhiyeesse. Ammas isaan akka dhiyeessan godhamaa jira. Kun immoo sirrii miti Addee Kadij. Amma hojjetaan bittaa kamiyyuu riiformaa bakka hundaati bakka baay'eetti sassaabee meeshaa sadarkaa qulqullina isaa eeggate dhiyeessuu qaba malee akka fedhanitti waan hin taane maa dhiyeessuu hin danda'an. Dhugaadha. Kun sirriidha. Kanaaf immoo nutu jirra sirriitti irratti morminee waan hunda meeshaa sadarkaa isaa eeggate dhiyeessuu qabu. Amma
irra deebinee pirifoormaa sassaabnee haala haaraadhaan hojjechuu qabna kan. Maal gaaffii na gaafata kan? Dhugaa jiruudhaan dhugaa ifaan ifatti jiruudha. Pirifoormaa sirriitti sassaabaati bakka hundaatiyyuu fidaa hundayyuu walitti madaaltanii hojiitti galuudha. Kanammoo ani nan taasisa. Sirriidha. Ayyee tole addee gadi galatoomaa. Hello. Hello. Amma dhufaan jira. Waa hundumaa qopheessitee. Meeshaa hundumaa qopheessi amma fudhanna. Haa ta'u isa kan kootis hin dagatin. Hin dagatin isa kootis. Haa ta'u tole. Amma. Tole nagaa. Egaa waa hundumtuu qophaa'ee. Yaadde waan hundumtuu qophaa'eera. Dhugaa jettaa. Amma saaba hoga. As baasikaa. Konkolaataa ficcisiiste? As jira konkolaataan bana. Tole ijoollee dhufanii si faana. Kanaan booda ani si faana waan baay'ee hojjanna. Isa dhugaan siin jira carraan akkasii jiraannaa ammoo lammaffaa anaa wajjin malee nama biraa kan deemnu. Isa yaadde inni waa hundumtuu dabee hafe amuu. Baay'ee meeshaan kun agarsiisa. Inni kun sadarkaa qulqullina isaati kan eeggate. Sadarkaa qulqullinaa kan eeggate maalirraa goona? Waan jijjibaa wayiitiin siin jedhe baara. Isa sana taanaan ammuma si feessa. Daabikaa. Dhuguma. Meeshaa sadarkaa isaa eeggate. Tabadhuka maalinni akkanatti mataa gadi qabachuun dullubaa dhufe moo? Ammuma garaan koo guddachaa deemu yaaddoon mataa koo keessaas akkasuma dabalaa deemu. Maal jechuudha? Maaf dhiphata? Dhiphina maaltu fide? Si ani gama kootiif kinoo si gargaaraa jira, kinoo si taphachiisaa jira miti. Harmeen immoo sirriitti si kunuunsaa jirti miti. Maal? Dabalatee kan harmee keetiin ittiin kaasin oolmaa isaanii waan deebisuuf malee maaliin jedhaan kan isaanii deebisee fixu. Akkasuma ramaatiif gootee miti. Ishiin dubartii waan taateef wanti dubartiin barbaaddu hunda beekti waan ta'eef kanaaf si kunuunsaa jirti. Akkasuma illee waan baay'ee siif hin goone ishiinis dhiisi. Maali dirqama maal qabu gaarummaa isaaniiti malee. Dhimmi ilaallatu iddoo nagatee deemee jira. Fiddee moo kinoo baasaa kee? Dhimmi ilaallatu inni dhimmi ilaallatu hin jedhin. Ani kanan si bira dhufu si taphachiisee si gammachiisee si bohaarsee deemuuf miti. Kana caalaa maaltu jira ilaali. Dhiphachuu kee kanaan ati dhiphattee daa'ima kee dhiphisaa jirta. Kun immoo gaarii miti. Qoosaa keetti immoo kaate miti. Mi'a daraaraa fi daa'imni garaa keessa maal beekamu. Waan naan jettee yaadatta? Daa'ima kootiifan jiraadha kanaan booda. Abdiin koos daa'ima kootiin aan hin jennaati. Ammaan booda isa malee maaltu na'a? Isa malee waan qabu. Sila akkas taanaan gaa daa'ima kee garaadhuma kee keessa sirriitti kunuunfachuu qabda. Daa'imni garaa keessa kunuunsa barbaaddi. Si galee dooktarii ta'uu baadhu si waan baay'een beekan dhiisi. Kunoo sammuu harmeen keessa nyaata adda addaa natti guduunfaa jiru miti. Atis kunoo kuduraa fi fuduraa adda addaa ta'a fiddee dhufaa jirta. Kana caalaa maal akka godhaa jirti. Inni sirriidha garuu inni gosa nyaataati. Si galee immoo daa'imni kee sammuunsaa akka bashannanu sammuunsaa akka babal'atu relax akka godhu jechuudha. Muuziqaan baay'ee barbaachisaadha. Relax gochi relaxation wanta jedhamu jira. Kanaafuu daa'imni kee dhiphachuu qaba. Muuziqaa sirriitti dhaggeeffachuu achi keessatti daa'imni keessa.
Maalo duulaa koo oomaanaan godhe inni uffata akkanatti na bohaarsitu iyyuu hedduu na gammachiisa maaloo na jalaan badini kottuutti nyaanni. Wanni rakkoo maalii qaba jetteeti garuu xiqqoo abbaan amala abbaa kootii sirriitti beektaa waan ta'eef mana kee galee naan bahu baay'ee natti dheekkama. Safaan immoo lolan barbaadu kanaaf jedheni malee guyyaatti sa'a dhufee toon si taphachiisee maal qaba dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Sammuu nan beekaa wal abbaa keetii akka sababa kootiin yeroo hundumaa walitti buutan nan beekaa. Haa ta'u malee dhokadhuuti si'a tokko kootuuti maallaa. Haa ta'u rakkoon qabu akka gootu amma gaafa qophaa kee teessuu kitaaba dubbisuu fiilmii ilaalu kana hin dagatiin isa gaafa laaltu sammuun kee relaxation wanti jedhamu jira relax goota kanaafuu kan ammoo hin dagatiin tole kan naa qabadhu amma dafee ba'uu qaba amma taa yeroo isaa gahaa jira waan ta'eef tuunatti hin dhufin ilaamoo nagaatti fayyaanaaf ta'e giiftii fayyaanaaf ta'e. Si badhaatu koottume. Hojii hojjechaan jira. Ani kanan jedhu gurbaan kun maal mana kanaa godhan siin jedha maal godha mana wajjirmaan kireessite moo mucaadhas wajjirmaan kireessitee fi duulaadhaan jettaa. mana intala kanaatii maal godha siin jedha. Maal balleesse mucaan waan qobaa taateef waan gaddituuf galee yoo taphachiise rakkoo maal qabame. Galee yoo taphachiise ilmi dhiiraa dubartii geessee dubartii biraa maal godhamee natti kuni qaanii miti maal hojjeta intalattiinis natti hin tolle ejjishi. Atis innis mana ishii keessa kan fiigdan kana mataa akkana achitti hin agarra. Intala bira moo? Mana warra kireeffatee akkanuma akka sesseennan isiniin jechaa jira isin lamaaninu. Afachumi hatumti kanaan dura intalli qabbanooftuudha amala qabeettiidha jettee faarsaan turre har'a maaltu dhufe? Duraan natti fakkaate amma natti fakkaanne siriittuu qashlabbee ta'uun ooltu. Intalli moo? Ani amma kanan qaanaa jiru maqaa keenya akka nyaanne gurbaan kun mana ishii seena balleessaa guddaa qabdaati. Waan tokko yoo uumamu silaa balleessituun anu maalan balleessee mi'a? Maal rakkoon jira? Amma ani dubbii gara biraan barbaadu mucaan kun lammata akka achisee atis taanan warra kireeffatan keessa akkanumaan akka seentan kana lammata akka ittiin deebine mana kireessinee ittiin deddeebina innis akkasee. Rakkoon hin jiru anottani magaruu amma waan nama shakkisiisuuf waan nama sodaachisuuf somtuu. Intalli tunis akka baatu. Sirumatti otoo jiin hin gaane akka nurraa baatu. Otoo jiini kun hin geenyallee nurraa adeemtu. Dubartii ulfa geessu sanaa geesseetti bar mana kana gadhiisi mana kanaa naa bahi jedhe otoo laman ta'in afaan maalii tan dubbadha. Anis dubartiidha bar ulfaa'ees dahees argeera lakki kun cubbuudha dhugaa waaqaa kun cubbuudha. Hin beeku haa calaatu laman ta'in sadin ta'in hin beeku. Narraa adeemtu. Mucaan kun maqaa kiyya na balleessaa jira. Qaana'aan jira maqaan kiyya booddee nan salphadhan siin jedha. Habaatu haa deemtu haa calaatu. Maal jechaa jirta? Sitti meeraan. Dahuu geesseetti akkam jedhee mana gadhiisi jedha. Hin beeku haa deemtu sitti meeraan. Hin jedhu. Ittiin immoo wanna fedhee dhufa malee. Kan hojii kottan gana haadha kun. Maal toskaa'e? Obseekoof nagaa ooltanii. Dur. Ka'uuf immoo taa'ee malee obseekoo. Nagaa keeti jajjabaatti taare akkamimee lakkee har'a fuulli kee hundiftee itti homaan jettu. Waa haasaa turtammoo. Lakkee naasofni naasofiyyuu naasofni. Jedhaa haasaanii. Yaa obseeku maaluma jedhee afaan koo keessaa akkam baasu. Ilaa rakkoo tokkotu jira mana kana keessa yaa obseeku. Ilaa silaa yeroo kan akkana siin jechuu miti akkana beekeetti mana kootti akkanumatti walitti sassaabamne si kunuunsuun barbaadaayyuu maalan godha garuu dirqama natti ta'e abbaan duulaa kutaati kireeffattee jirtu kana dhimma wayiifan barbaada naafaa gadhiistu jedhee erga natti mee tureera har'a borotuun jedhu sitti mudhuma siqiqeen kun amma yoonaatoon sitti min amma garuu dirqama natti taanaan sitti magaa obseeku dhiifamu manuuf godhe dhugaan siin jedha. Sanaayyuu sintu dhiifama na gaafataa'e maaloo maal balleessitanii dhiifama na gaafattu oolmaa keessan iyyuu sini deebiseen fixu waaqarraa argadhaa malee ni maalan sini godheettanii. Oolmaa maalan sii ooleen talakoo ani otoo naa ta'e atumti manuma kana keessatti otoo lama taate sii kunuunsi akka garaa kottoo diigan si godhe
dhugaan siin jedha akka tan gammadu anatu beeka. Ammaan booda rakkoon hin jiru nafaan dhiphatina manas barbaadachaa hin jira. Obsee koo waan tokko yaaddain immoo duulaan jira manas inni sii barbaada. Meeshaa kee asii achi geessuufis sila waan tokko yaaddain. Duulaan hiriyoota isaa wajjin sassaabamanii mana keetti sii guuruu yaaddain isaa. Maalan godha obsee koo rakkoodatti waliin rakkattan iyyuu nagaa dhugaa rabbii. Ammaan booda rakkoon hin jiru. Akka sababa kootiin abbaa kee wajjin walitti bu'aa jirtanis nan beeka. Akka abbaan kees mana kana keessatti na jibbanis nan beeka. Hundumaa dhagayeera. Homaan rakkoon hin jiru ammaan booda na wajjin dhiphatinaa. Mana sargadheera. Dhiphina toon ta'ee si gargaaruu qabna. Ati mee maatii keenya nuuf ofii yoom ba'uu barbaadda? Boru waaree booda nan ba'a. Kun hin ta'u. Waaree booda toon ta'ini ganama ani meeshaa kee si gargaareen sa'aatii booda hojii gala si gargaaruun qaba dirqama. Eeyyee akkasii wayii obsee koo maal? Boruu fitis dhufnee akkasii gaafannu mana kee achumaan ilaalaa. Baay'ina meeshaa koosa kamiifi? Ijoollee lama yookiin hojjettoota humnaa lama yoo dhawwaame isaan iyyuu naa geessu rakkoon hin jiru baay'ee dhiphatinaa maal? Lakki baay'ee xiqqaatee toon ta'e si gargaaruun qaba. Achumaan immoo mana ishii ilaalee dhufa. Guyyaa biraallee deemnee gaafachuu dandeenya miti. Lakki maaloo waan barbaachisa. Inni hangammaarraa sitti na waliin rakkattan xiqqaatee achittis immoo bakka deemutti na wajjin hin dhiphattu. Kanaaf immoo ammas immoo maatii wajjin walitti bu'iinsa biraa akka hin uumamneef jedheeni. Homaa rakkoon hin jiru mana yookiin qe'ee nama beekuutti kan hin galu. Kanaaf waan na barbaachisu hundumaa isaan na gargaaru waan ta'eef hin dhiphatina. Dhiisii harme mana ishee akka agarruun barbaaddu waan ta'eef dhibbisuu hin qabnu kana caala. Ati immoo maali amma? Kan shirra moo kan kee ajaa'ibu? Mee amma magaala dhibboo kana keessatti eessayyuu deemtee yoo kireeffatte amma mana ishii barbaanne kanumaan fuunfachaallee deemnee arginu mu dhiisisallee. Saabii miti inni mutaan gar'aatti na waliin dhiphattanii maatii keessanii walitti buutaniyyuu hin xiqqaanne jedheetanii ammas immoo sababa biraa akkasinitti dhufu waan hin barbaanneef. Anu siniif hin bilbila yeroon barbaadetti dhufee isin gaafachuu nan danda'a. Kana caala isin dhiphisuun barbaadu. Dhiisi rakkoon hin jiru duulaa koo egaa nu hubattee gaa. Naa jiraadhu giiftii kwaatutti nagaatumaan nama ta'e malee rakkoon hin jiru waan hundaafuu asiis yoo baate suma cina jira hin yaadda'in. Yaa obsee ka'e ol seeneetis xinnoo ishee boqodhume. Asumatti kaleessa fudhadheetanii. Wayya jetteetu jedhiga hojii xinnoon qaba gaa mana kana seena. Ulfaadhaa maalan isinii harka keessan deebisee hin fixu. Baay'ee nama gaddisiisa waa'ee mucaa kan kadhatan. Baay'ee na gaddisiisa. Gamaneen. Kana asuma qaqqabne beektu. Firmaayyuu balballi banaadha. Nama dhiqisiidhaan dhugaa. Akka nama wal beellamee wal arginu. Rakkoon lakki dhufee ilaalee sareen hin jirtu. Wanti rakkoon qabu asiin argeera meeqa. Homaa miti kaa akkamiif manni sii kireeffadhu kun shakkame? Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee jaaladheera. Miti. Yoo akkumatti isaan goggootee cubbuudhaa manaa keetii sana immoo waaqayyoomti naaf haadhiisu malee akkumatti dhiqadhee keessaa ba'u waan hin beeku. Isaan waa tokko iyyuu hin beekne. Maalitti quba qabu jetteeti? Tooftaa. Ammalaa mana kana ijoolleen hiriyoonni keessatti eebbisuudhaan innaa dhufanii gammaduu qabu kana keessatti ilaalanii. Gammadde miti? Abshir siifan jira. Barbaadde immoo yeroo xiqqoo keessatti manas taanan siifan bita. Galatoo.